Namni mindaa xiqqaa qabu akkamitti mallaqa qusachuu danda'a? Nageenyi koo isin haa ga'u kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii Jiruu Miidiyaa. Yoo ati namoota akkana jedhan keessaa tokko taate mindaan koo xiqqaadha qusachuu hin danda'amu ji'a ji'aan mallaqni na jalaa dhuma kan jettu taate viidiyoo kana hanga dhumaa yoo ilaaltan akkamitti mindaa xiqqaa qabaachuunis qusachuun akka danda'amu sirriitti hubattu. Odeeffannoon ani amma asitti isiniif kennu barnoota qofa gorsa dhuunfaa mallaqaa miti garuu jireenya keetiif baay'ee si fayyada. Tarkaanfiin tokkoffaa yookaan tarkaanfiin jalqabaa mallaqa itti qusachuu dandeessu mallaqa kee barreeffadhu. Yoo qusachuu barbaadde dura mallaqa kee beekuu qabda. Ji'a ji'aan of gaafadhu qarshii meeqa argadhaa eessarratti immoo baafadha kan jedhu. Erga kana beektee booda wantoota kanneen barreessi. Kiraa manaa, nyaata, bilbila, daataa bittaa hin barbaachifne. Namoonni baay'een yeroo kana jalqaban ani baay'ee baasaa jiraadhe jechuudhaan ofitti amanama. Tarkaanfii lama wantoota armaan olitti tarreessine keessaa baasii hin barbaachisne hir'isi. Haa gaafan mee isaan keessaa buna alaa guyyaa guyyaan bituun dhugnu haa hir'isnu. Intarneetii amma fayyadamu haa hir'isnu. Waan hir'isne sanirraa qarshii 50 guyyaa tokkotti qusachuu haa jalqabnu. Qarshiin 50 guyyaa tokkotti qusachuu jalqabne ji'atti qarshii 1500 ta'a. Qarshiin 1500 xiqqaa fakkaatuu danda'a garuu waggaa tokko keessatti qarshii 18,000 ta'a. Tarkaanfii sadaffaa fi akkaan barbaachisaa ta'e qusannaa dura godhi. Dogongorri guddaan namoonni baay'een hojjetan as bira waan hafe booda nan qusadha jedhu. Inni immoo sirrii miti. Qarshii argattee parsantaa 10 dura qusadhu. Yoo mindaan kee qarshii 5,000 ta'e 500 qusadhu. Yoo 8,000 ta'e 800 qusadhu. Isa hafe qofaan jireenya kee itti fufi. Tarkaanfii 4 qusannaa bakka addaatti kaa'i. Qusannaa kee akkaawuntii baankii, moobaayil manii yookaan immoo iddoo harki hin geenye. Sababni mallaqni si hin bobbaasu, si hin fayyadamsiisus mallaqa qusachaa jirtu waan ta'eef qusannaan yeroo si hin mul'anne ni dabala. Tarkaanfii 5 galii dabalataa xiqqoo uumi. Yoo danda'ame hojii onlaayinaa salphaa, daldala xixiqqaa, tajaajila beekumsaa qabduun qarshii dabalataa argattee hin nyaatin, wayinis hin bitin. Qusannaa gochuun kaa'i. Kun saffisa qusannaa keetii akka dabalu godha. Qusachuun mindaa guddaa qabaachuu osoo hin taane murannoo fi sirna jireenyaadha. Har'a yoo jalqabde waggaa tokko booda of galateeffatta. Xiqqoodhaan jalqabi garuu hin dhaabin. Qarshii qusachuuf karooraawwan jiru sirriitti hubatteertaa? Amma immoo seenaa nama ittiin milkaa'e tokko siif hima. Namni kun kan beekamu John D. Rockefeller jedhama. Nama gabaa zayitii keessatti hojjetee addunyaa irratti nama baay'ee dureessa ta'e keessaa isa tokkodha. Rockefeller nama hiyyummaa keessa dhufe ofumaa isaatiin gargaarsa maatii malee ka'ee dinagdee guddaa nama ijaarratedha. Malaawwan inni ittiin milkaa'ee karoora dinagdee isa cimaa yeroo dargaggeessa ture galii fi baasii isaa hundumaa bu'aa bayii malee galmeessaa ture. Waraqaa xiqqoo galii fi baasii qophaan irratti qaba ture. Qusannaa isaa xiqqoo taatus gonkumaa hin lama karoora investimentii mallaqa qusatee baankii keessa hin kenne. Baay'inaan mallaqa isaa dabaluuf gara hojii daldalaatti jijjiire. Dura hojii midhaanii booda hojii zayitiitti jijjiire. 3 tooftaa hojii daldalaa keessatti rakkoo furuuf yaale. Yeroo sana namoonni zayitii bobbaasan baay'ee turan garuu Rockefeller qulqullina fooyya'insaa fi gatii gadi buusuun dorgommii dhaabsise. 4 aangoo fayyadamuu namni akka isaa hojii zayitii hojjetu hojii isaa babal'eessee deemnaan faafrikoota meeshaa zayitii hojjetan konkolaataa zayitii fe'anii fi buufata zayitii qabate. Kana gochuun gatii boba'aasaa gadi buuse. Bu'aa daldalaa dabale. 5 amala gaarii nama walitti qabaa qofa hin turre. Jireenya isaa gara dhumaatti mallaqa baay'ee hojii gargaarsa uummataatiif arjoomeera. Yuunivarsiitiiwwan, hospitaalotaa fi dhaabbilee saayinsii deeggareera. Milkaa'inni Rockefeller kun kan dhufe qusannaa of eeggannoon waan jalqabeef investimentii ogummaadhaan itti fufee hojii daldalaa tooftaadhaan balballoomse. Atis malaawwan qusannaa armaan olitti siif kenne hojiirra yoo oolchite jireenya dinagdee ofii fooyyeffachuu fi gara milkaa'inaa tarkaanfachuu ni dandeessa. Yoo viidiyoon kun si fayyade laayikii godhi, sabskiraayibs godhi, yaada kee koomentiidhaan naaf barreessi. Viidiyoo faayinaansii afaan Oromootiin itti fufa. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa.